Yooyaa jennee harka fuunee warreen maatii YouTube channel Abdii Smart taatan hunduma keessanuu egaa obboleewwan irratti akkuma baratame viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufee jira. Viidiyoon guyyaa irraatti ni qabaadhe immoo gaafuma keessan irratti hundaa'uudhaan Facebook kenna ni shakkinee namatu keessa jira yookaan namatu nu wajjin fayyadamaa jira. Yoo namni nu wajjin fayyadamaa jiras baruu barbaanna. Nama nu wajjin fayyadamaa jiru kana Facebook kenna keessa balleessuu barbaanna kan jettaniif jechuudha. Okey, sana dura garuu namoonni hangammaa channel kiyya subscribe goonuu jiraattan koota subscribe na gochuudhaan akkasumas like gochuudhaan hamilee. Okey, amma isinitti agarsiisa kallattii mangama Facebook keessanii koota namoonni wanta kanaan shakkii qabdan jechuudha. Erga gama Facebook keessanii dhuftanii koornaa irratti argamtu isii sadiin tana jechuudha. Karaa harka mirgaa irraan koornaa sadiin tana al takkaaftu qaba. Ergasii irra gada deemaatii setting and privacy tan jettu gara dhumaadhaan filadhaa. Setting and privacy tan erga filattanii setting filadhaa. Erga setting filattanii password and security kan jettu lammaffaa irra isii ergamtan filadhaa. Erga kana filattanii namni Facebook keessan keessa yoo jiraate jechuudha. Haaluma magartan kanaan asii isinitti mul'isa jechuudha. Asii ol iddoo jettan al takkaa gattu qaba. Ergasii olii tana gattuudhaan akkuma agartan amma fakkeenyaaf bilbila lamatu silkii Facebook irra jira jechuudha. Garuu silkiin lamaan nuti hiyyuma jechuudha. Kanaaf isin moodela silkii teessanii ni beekta waan ta'eef yoo silkii teessanii hin ta'in iddoo kanatti beektanii jechuudha. Eessa akkam gootanii tuqaan fuuldura silkii moodela silkii tana dura tuqaa sadiin jirtan al takkaaf akkanatti gattuudhanii ergasii karaa dhumaa irra dhuftanii log out gootanii jechuudha. Haala amma agartan kanaan log out gootanii keessaa baaftanii jechuudha. Nama keessaa baaseera ana malee homaan jiran jechuudha. Haala kanaan abbaan fedhee yoo seenee Facebook keessan keessa akkanatti keessaa baastanii jechuudha. Osuma isin deemin erga haala kanaan keessaa baaftanii change password iddoo jettu kanatti al takkaaf gatti bu'aa gattuqaa. Erga al takkaa buutanii gattuudhanii current password iddoo jettan irratti password keessan kan durii san galchaa. New password iddoo jettu mootu password keessan haarawaa galfadhaa. Retype inni password iddoo jettu password keessan haarawaa irra deebi'aa galfadhaa. Sana booda update password godhaa. Barbaachisummaan isaa mootu jechuudha. Nama kenna haala kanaan Facebook keessan keessaa baaftanii password keessan illee ammuma daftanii qayyarattanii namni kun lamuu deebi'uu hin danda'u haga lakkoofsa keessa yookaan email isaaniitti naqatee koodiin email keessan kan argame achi booda gara password haarawaa kireetti godhatu jechuudha. Okey, haala kanaan baaftanii jennaan abbaa eenyutu hin shakkinaa isin jedha. Viidiyoo tan ammoo seeraan suuta skip godhaa dhageeffadha namoonni isin galii yoo jiraate. Akkasii namoonni hangammaa dhageeffattanii subscribe osoo hin goone jiraattan arabannaa taachuu subscribe godhaa, likes godhaa isin jedha. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin dachaana nagaatti tura.